Haala itti kanninaan gara kaan gaaffii keenyaatti dabala. Guddaa galatoomne. Ani maqaan koo akkuma beekamu isuma jechuun waan keessana beekaadha. Akkasumallee hayyuudha. Waanuma ta'e irra hin jiraata. Waanuma ta'e hojjedha. Gaaffii keessatti kan danda'u. Tole egaa maqaan keessan obbo Huttaasaa Furgaasaa jettanii kabajamaadhaaf beekamaa nama jaallatamaa nama lafa hundumaa beeku xiinxalaa siyaasaadha. Tole egaa amma yeroo kanarratti dhimmoota yuunivarsiitii keessatti haala barnootaa irratti isa maalii akkami haalli barnootaa? Waa'ee haala barnootaa irratti waa baay'ee kaasuu dandeenya. Namni tokko barnoota jechuun irraa yookaan barnootumti maali barbaachisa yoo inni waa baay'ee haasa'uu dandeenya. Garuu nama barate kan biyya tokko haasa'u hooggan. Wanti yuunivarsiitii kan hoogganaa jiru garuu nama barate sun ta'in qonnaan bulaa. Nama barate yuunivarsiitii galee sun ta'in kan bakka sanarra galee hojjechaa jiru nama maal hin jiraatudha nama gaas hin jiraatu malee nama midhaan hin jiraatu. Namni midhaan hin jiraatu jiraati nama hin beekne. Kanaaf rakkisanaan barnoota dhumne jechuun maaliif yoo inni immoo barnoota dhumne jechuun akkatti dandeenyu hin qabne mirgi keenya sarbamaa namatti hin malee waa tokko jechuudha. Maal jedhu barachuun beekuu duwwaa miti nyaachuufidha jechuudha. Sigalee namatti hin miidhatu garuu kanaa ibsitiin jechuudha. Kanaaf waa'ee barnoota kanarratti ani utuu barannee gaariidha garuu maal godha akkatti barannuu hin qabne garuu maal godha kunoo utuu beelofnuu kunoo illeen keenya akkas ta'e. Durani qoy nan fixadha. Ani dura jechaadha ani dura akka irraa kanan turre nan dubbisaa nan har'a garuu barreessaa hin jirtu dubbisaa hin jirtu. Kun masaanii maalidha? Sababii beela'uurraa kan ka'e. Sababii maalidha? Dhiqata amman kun fuula koo kana miicataa hin jiru. Sababii maalidha? Harka kootu nadaaji dhabe. Nadaajiin hin jiru hin mi'aaye inni jiru iyyuu hin mi'aaye. Tole egaa yaada kana baay'ee garfageessitaniitu xiinxaltaniittu amma waa'ee beelaa kaastanii turtanii haala yeroo ammaa kanatti haalli nyaataa akkam ture gibbii keessatti? Gaaffii kana kan inni eeggas ilaa eegaa ture. Akkamittiin eegaa ture yoo ta'e gaaffii kana gaaffii kun kan koduwaa miti kan kiduwaa miti kan barattoota mattu yuunivarsiitii. Barataan tokko abbaa isaa fi haadha isaarraa erga adda ba'ee nyaachuu qaba. Abbaan isaa nyaachisee guddisee waggaa ammuma ta'e haa ta'u waggaa ammas jechuu hin dandeenyu ammas dhiisuu hin dandeenyu kana nyaachisee obaasee irraa miicee as geessise. Amma immoo indeegenaa moo jijjiirra irra deebi'aa moo maata maqaasaa inni garuu amma maal godhee qoqqobbii nurra kaa'e. Kassii jedhamu jechaadha. Doonaald Tiraamp pirezidaanticha kana inni jechaadha. Akkasitti Iraaq irraan keenya akkasitti eessa isheen Afrikaa Kooriyaa kibbaa sana waanuma ta'e irra ishee jiraatu sana jechaadha. Akkasitti qoqqobni garuu hojii namtichi hojjete jechaadha. Baay'ee garaa korraa na kute. Dhugaadha sitti maal sitti waa'ee beelaa yeroo dhamu ani koomma kunoo beela'eera. Ati na gaafannee naasa'e malee waa'ee beelaa waan hin beeku iyyuu hin qabu atis kunoo sumatti keessa beektu. Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yeroo kana nu hordofaa kan jirtan ammas immoo gaaffii keenya gara isaaniitti itti fufnee isaan gaafanna waan ta'eef mana keessan teessanii akka nu hordoftan kabajaan isin gaafannaa. Ishigaa gaaffii keenya isa kan biraatti ni darba. Gaaffiin kun kan biraa ibsa yeroo ammaa irratti akkamitti ilaaltu maaliin mul'achuu dandeessu? Waa'ee kanarratti kun tasgabbaa'ee seenee tola. Waanneen tokkotu jedhura na yaa. Waa'een beelaa, waa'een barnootaa, waa'een durii sun jedhura na yaati. Maal inni beektaa? Maal itti kennu? Gaaffii haala yeroo irratti. Ibsa haala yeroo. Yeroo ammaa kana. Yeroo ammaa kana akkamitti jirtu? Isinumta akkamitti jirtu amma ta'erra maal nyaata dhuftee na gaafataa jirta. Yoon jedheeti gaafate isumaan beektu akkuma koo daabboo nyaatee jira. Ibsi yeroo maali beektaa? Ibsi yeroo daabboo nyaachuu fi gosa nyaachuu fi firfirii nyaachuu. Asirraan kan darbe immoo waa'ee achi gara gibbii sanatti yoo deebine waa'ee yeroo kan keenyan hin eegaadhi ofirraa kaana deemu. Yeroo gara gibbiitti deebine immoo gibbiin akkuma beekamu kana gara fuulduraatti
ani misaa kanarratti kaaffeen hin banamu taanaan gara fuulduratti yuunivarsiitiin kun kan cufamu. Yuunivarsiitiin kun cufame immoo itti deebama yoo dhame eeyyee itti deebama. Amma barnoonni dhaabannaan biyyi keenya hin guddata. Hin guddatu. Akkasuma yuunivarsiitiin kunis yoo barsiise malee hojii hojjechuu hin danda'a? Hin danda'u. Kanaaf jechaadha. Barnoota kanatti alachuu boodatti deebinu. Amma gallee maatii bira boqonnee amma kana dhannee ayyaana kana maatii wajjin ayyaaneffannee asaa deebinu hin jedha. Waa'ee yeroo gara fuulduraatti kana tina qabsiisuu qabda barnoota. Eeshi kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ammallee akka nu hordoftan isiniin jennaa ammas gaaffii biraan walitti deebina. Eeshi tolee gaaffii tokko isin gaafadha. Gaaffii nu qabannee dhiyaanne keessa gaaffii tokko nu hafa. Biyyi keenya gara maaliitti adeema jettanii yaaddu? Kana gaaffiin akka ajaa'ibaatti dheebodhee abjuudhee elaa erga kaleessa irratti hojjetaa ture. Waa'ee ani keessumaati biyyi kun garamitti adeema kan jedhu irratti hojjeta. Ingala yoo ta'e jechaadha. Biyyi kun garamitti adeema kan jedhu irratti hojjeta. Kanaaf waa'ee biyyaa gaafa kaasnu biyyi jechaadha. Biyya dhashee nyaachisu. Biyyaa kun biyya nagarree Minisoota, biyya nagarree kunoo katta, qabata, asiin kiiramuu keessa, asiin elemaa keessa, asiin ejjeree, haroo, qabata fa'a. Kattaa nagarree isaan kanaaf biyyi malee kun biyyattas. Biyyi tolee gaa guddaa galatoomaa isiniin jecha dhumarratti yaada maalii uummataaf yookaan dhaggeeffattoota keenya yaada isin dhaamtan jira? Yaadan inaamu mudhii keessanii dhadhaa. Mudhii keessanii dhadhaa. Daabboo keessan immoo itti qaqqaba nyaadhaa kan beelofnetti. Asirratti kan deebi immoo hin galla maala hedduu hin galla. Biyya keenyatti galla hin jedhani warri biyya keessan jirtanii asuma tura. Warri biyya keenya gadhiinee dhufne immoo hin galla. Deebi immoo waa'ee biyya irratti tokkannaaf obbo Dooktar Abiy kan hin jedhaa jiru. Gadin bu'uun inni gadin bu'u. Qamadii akkuma aame yookaan qamadii sana nuuf hin aame eenyu haa nyaatu? Ishi gaa yaada keessanii guddaa galatoomaa yaada keenya hordoftanii dhuftanii nu gidduutti argamuu keessanii kufaadha. Tolee gaa kabajamtoota dhaggeeffattoota ayyaanni kun ayyaana hedduu of gidduutti kan qabnu wanta gaariidhaanis immoo sin gorsaa sin jajjabeessaa sin barsiisaa kan turan sinillee nu hordofaa turtanii ammas immoo gara itti aanutti darbuuf jechaa jirra waan ta'eef yaadaan nu caqasaa nama itti aanuttan sin dabarsa. Muuziqaa sana masaratti siidaa walla ishiin jedhe. Nootu si borantu. Tolee gaa sinillee nu hordofaa ammas immoo gara beekaa keenya nama jaallatamaa nama filatamaa nama hawwatamaa kan biyyi barbaadu kan sinillee barbaadan tokko gidduutti qabna. Innis immoo obbo Kijibaa Dabalaa jedhamu xiinxalaa dhimma nyaataaf dhugaatii irratti baay'ee guddaa hojjetu. Amma immoo gara isaaniitti si dabarsaa ofii isaanii eessa akka dhufan maqaa isaaniif maalummaa isaanii ibsatu. Galatoomaa isiniin jecha maqaa koo akkuma naa ibsanii jirtanii maqaan koo Kijibaa Dabalaan jedhama. Dhimma hojii keenyaas immoo achumarraa akkuma isin caqasanii sanadha. Dhugumadha. Deebee haalli nuti keessa jirru isuma beekamu kana biyyillee ni beeka. Haalillee ni beeka. Kana qilleensillee ka beekutti jiru dhabbo. Kana haala naannoo keenyaatti yoo wal qabsiisnee ilaalle amma haala naannoo yuunivarsiitii Mattuu irratti yaada kana haasa'aa jirra. Haalli kuni haala ta'ee sin beeku hin ta'u sin mul'atu. Kuni ilma namaa irratti haa ta'u ilmoo bineensaa irratti hin ta'u. Yaanni isaan qabatanii jiranii rakkoo manaajimentii gibbii ta'e hin beennu rakkoo naannoo ta'e hin beennu nuufiyyuu gaaffii jechuudha. Tolee gaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa ammallee nu hordofaa gaaffii keenya tokko lamaan isaan gaafannaa. Gaaffiin kun ni jalqaba. Haala barnoota gibbii yuunivarsiitii Mattuu keessatti haala kamiirra jiraanes isa gabaafatanii hawaasa keenya irratti ibsitanii. Haalli barnootaa sirriidha.